jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii ani nagaa kootii isiniin jecha viidiyoon ani qabadhee isiniif dhiyaadhe kutaa saglaffaadha jechuudha. Innis immoo pooppoo laayivii yeroo hojjennu umurii hangamii kaasee hojjechuu dandeenya kan jedhudha. Gaafiin isin na gaafattanii gara viidiyoo keenyaa deemna. Egaa pooppoo laayivii yeroo hojjennu umuriin inni nu gaafatu waggaa 18 oliidha. Waggaa 18 gadi garuu hin eeyyamu jechuudha. Ruuliinsaa waggaa 18 oli. Amma hojii onlaayinii yuutuubii dabalatee yeroo hedduu kan ilaallu daa'imaaf kophaatti hojjetama. Warra waggaa 18 oliif immoo kophaatti hojjetama jechuudha. Yeroo poostatu dhiifama. Yeroo poostatamu waggaa 18 gadi yeroo poostatamuu fi waggaa 18 oli yeroo poostatamu tokko miti jechuudha. Kanaaf pooppoo laayiviin waggaa 18 ol ta'a jechuudha. Dabalataan yeroo baay'ee nuti yeroo laayivii fayyadamnu baay'ees ittiin dhimmamnu nu adaba yeroo tokko maaliif nu adaba jettan nuti seera isaa hin guunne jechuudha. Maaliif nu adaba jennee yeroo tokko gaaffii kaasne jechuudha. Wanti inni nu adabuuf inni duraa isa kana jechuudha. New review rules for live covers jedha. Isaaf nu adaba yeroo baay'ee kana sirreeffachuu qabna jechuudha. Isa yeroo sirreeffanne nu adabu jechuudha. Laayivii tokko namni tokko seenuudhaaf isa footoo sirrii ta'e akkasitti fuula sirriitti mul'isuun seenuu qaba jechuudha. Garuu amma wanti asirratti ilaallu kun hin danda'amne jechuudha. Innuu x irratti godhee jira jechuudha. Kunis hin danda'amu. Kan bilaardii damzaz jedhetu kan hin mul'anne. Inni kun immoo nama 2 3 4 ta'anii galuun hin danda'amu. Inni kunis dukkana keessatti hin danda'amu. Inni kunillee akkasuma inni kunis hin danda'amu. Isa kanas face cover hin danda'amu. Egaa kun hundi hin danda'amu. Keessattuu immoo duubaan akkasitti back view hin danda'amu jechuudha. Skinnerii footoo isa kunis hin danda'amu jechuudha. Kanaaf seera kana keessatti isa sirrii ta'ee isa ruuliinsaa nu gaafatu seennee hojjechuu dandeenya jechuudha. Baay'ee salphaadha. Hanga kana wanni ulfaatus hin qabu. Pooppoo laayivii amma namoota baay'eetu hojjechaa jira. Beekamaa jira. Dhiirris dubartiinis qixxuma hojjechaa jiru jechuudha. Taaskiin isaa baay'ee salphaadha. Wanta nama dhibu miti. Salphaadha waan ta'eef hojicha haala salphaadhaan ilaaltanii osoo hojjettanii akka kootti gaariidhaan jedha. Viidiyoon har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Hanga viidiyootti aanuun walitti deebinutti horaa bulaan jedha.